Kan mesti kita boleh. Alo lah saya nembi aku beda. Botang ka beda ye kuman kita tin cuma rabe. Lola rabatin boleh. Ogala pakai namanya kandu me kono nama wate kisma kita. Jualan orang mahar kakana da jualan orang mahar kakana da ini beda. Jualan orang mahar kakana nenne ga bacanu dan yang dia bete jiti bodanu toke da. Esma jiti no toke ni ti dirkira boleh jalle cura orine. Orang ada beli semua orang motor kakana ne. Karena orang ada beli semua orang mahal. Aye, kan andura ini ramah angke. Dasta. Kadiro. Akkamit gara orang mau tumat dufu dande. Yerojal kaba kisah dufu hunna nalkan saat shanin nak kabaniti gara orang gara masal tanya nagalcha. Erga nagalcha nimboda achi amara kilili awoga jia salama fi bultidda mishanna lenjisani gara amara kilili orang erga. Gaaf at gara waraan bilisummaa Oromoo tilolarratti at gara waraan bilisummaa Oromoo maqamu deemtu wanni si qunname maal? Ana gaa wanti na qunname lola seenaa nun jedhani giddaajin nu fidani Anqaraa karoorri kiyya Oromoo keessa seenee ammoo xiyyiitii takkatti yaa Rabbi xiyyiitii takkatti akka obboleeyyan tiyyatti nan baasisin kan jedhu hasaaba qaba. Dheengadda qanii lola keessa seenu garuu akkasuma namni dhukaasu jammar xiyyiitii takkatti taana takkatti hin baasu an du'a yoo na ajjeesuuf taate na ajjeesuu na baasuuf taate ammoo na baasee xiyyiitii takkatti obboleeyyan tiyya baasee ajjeesuu ofii kiyyaa duwwa jedhe waraana adda bilisummaa uummata Oromoo argeetiin gammachuudhaan xiyyiitii takka uduun baafne gammachuudhaan gara isaanii lufe isaanis gammachuudhaan nasimatan. Akkamitti wali si mudate yeroo san? Yeroo sani wanti inni na mudate ana gara waraana adda bilisummaa Oromoo uduun makamuudhaaf isaan na waamanii uduu fi dudda duubaan shaamballichummaan na ajaju kiyya inni sun dudda duubaan na dhahe. Si dhahee si madeesse jechuudha. Na dhahee nama deesse gina akka inni yaadeeru mataa na dhahoo fooyin manzaaraa barbaadu isaan narraa waan fedhiin qabne manzaaraa bichaarraa waan fedhii qaban. Oromoo fedhiidhaan gara waraana kanaatti akkasiin hin dhufne hin beeknaa jechuudha. As keessatti warra yookaan fedhiidhaan achi keessa yookaan badanii gaafa isaan ba'uuf ta'an akkamitti waan miidhaa akkamitti irra gaggeeffamaa ture. Akka jalqabaatiitti ana wanta na qunname keessaa iyyuu gaafa argu ani giddaajiidha yeroo san guddaajii waan deemnaaf hin badaa fi karoora qaba. Gaafa qabu kana ijoollee hiriira akkana deebisanii nama 27 qabanii kabadeeru qabanii kaadiidha uummata akka nuu godhuu danda'a. Kun waa nuu godha uummata akka nuu godhu ajjeesuudha malee. Wanti inni nu godhu jiru inni kaadiidha jedhanii nama 37 kana bireeniidhaan nu afoo kennaatti garii ammoo ufumaa qotadhu ciisedhanii achitti awwaalan achuma xiyyiitiin naati ajjeesanii kanaaf akka bannuun hin qabnu nama 27 garuu uummata Oromoo ብቻ na bira ajjeesaniidha. ይህ ብላል አቤት መጠይቅ አሁን መጀመሪያ ወደዚህ ስትመጡ የኢትዮጵያ መንግስት ከዛ ስትመጡ ወደ ምዕራብ ጉጂ ዞን ከዳችሁ የሆነ ትንሽ ወንበዴዎች ሽፍታዎች አሉ ብለው ነው በማይሆን ስም ወደኛ ሰጥተው ወደዚህ እናንተን ላከው። አሁን ከመጣችሁ ያያችሁት ነገር በዚህ ወታደር በዚህ በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ወታደር ውስጥ ያያችሁት ምን አይነት ልዩነት ነው ያያችሁት ካላችሁት? እኔ ምናልባት ጥሩ ከጥያቄ አንፃር እኔ አሁን መጀመሪያ እንደተሰጠን አሸባሪ ሰው የሚዘርፍ እንደዚህ በየቦታው ህዝብን የሚያሸብር አይነት ነበር እሳቢያችን የነበረው ማለት ነው። ከዛም እዘነው የመጣ ነው። ያው ግን እኛ ከመጣን በኋላ ካየነው ውስጥ ከገባን ካየናችሁ በኋላ ግን እናንተ ለኦሮሞ ነጻነት እንደምትታገሉ ንጹህ ሰዎች እንደሆናችሁ ሌላ የተለየ ዓላማ እንደሌላችሁ ህዝብ የማሸበር ሳይሆን የራሳችሁ ዓላማ ይዛችሁ የምትንቀሳቀሱ እንደሆነ ስለተረዳሁኝ እኔ ከልብ እንትን የተሰማኝ ማለት ነው። ምክንያቱም ያየሁትና የሰማሁት ነገር የተለየ ስለሆነ ማለት ነው። አንጋማ ወራን ብሊሱማ ኦሮሞ አርካሴ እንተኒ ኤርጋንጋሴ እንተኒ ኩኑን ሲሲኒ ጎዳሜ ወኒ ሲራኪሰ ወዲ ሲሚዳም ተንጅሩ ገም ወራን ብሊሱማ ኦሮሞቲ ወነ ኑ ሚደንጅሩ ንቲ ኤግማስ ሰነ በቃ ሪባስ ኤግማስ ሰነ ረብነ ኛታለ ኤግማስ ሰነ ኛነ ዲራን ኮሸሮ ጎጎጋ ኮሸሮ ተቆ ጉየ ተቆ ኮሸሮ ተቆ ኛን ኛታለ ኤግማስ ሰነ አርገነ ኛታለ ኛታ ጋኛን ጫጅራ ዲራን ኛታ ይርገጫን ጅሩ ግዳጂ የኔ ማረ ጉየ ተቆ ኮሸሮ ተቆ ኖባን Kanafi amma dhaamsatti warra si duuba hafanii warra achi keessatti hafanii ilmaan Oromoo warra keessatti hafanii warra waraan makalaakaa keessa yookaan waraan mootummaa keessatti hafanii dhaamsatti qabduuf ilmaan Oromoo irra ta'aniif maal? Nuti hanga amma gabrummaa keessa jira laftanyaatu noofaa jira. Laftanyaan noofaa waan jirtuuf nuti nungalla akkuma horii olii kennu oofan afaan Oromoo dubbachuu nutti hin dhiisan afaan Amaaraa malee afaan Oromoo dubbanne shanee nuun jedha. Bakka akkuma horii noofanii isaan giseen isaan afaan Amaaraa haasa'u nuti afaan Amaaraan beeknuti afaan Amaaraa gisee wal gaggeessan afaan Amaaraatiin haasa'anii kaanii beekta. Nuti jaluma karuma isaa ayyaan eeggannee yaana malee waan afaan Amaaraan beekneef akka isaan jedhin beeknu garuma isaa ayyaan jaana bakka.
maal jettaan atamma maal akka isaan ta'an feeta ijoollee Oromoo achi keessaraan akka isaan dhufan feetamoo maal jetta dhaamsati gootuuf maa Awan dhaamsaan nan godhuuf akka waraana adda bilisummaa Oromoo kana galaniin fadha. Ree lolaatti dhiyeessuun isaa akkuma beekamu uummanni Itoophiyaa uummanni Oromoo hundiyyuu beekamu kana keessa daa'imman xixiqqoon kunam lola duraan ala guyyaa lama ji'a lama bara 2027 godin Gujii Lixaa gootichi waraana bilisummaa Oromoo Wobozoonii Kibba Koonyaan Gujii Lixaa Aanaa Bulee Horaa ganda Dogoo keessatti iddoo adda magadaatti gaggeessan isaan dhuunfatamanidha jechuudha waraana bilisummaa Oromootiin kanaaf akkamitti akka dhuunfatamanii fi akkamitti akka gara dirree waraanaatti dhufan Yosanaason dhageettan Aizo ya mamru waramoda malegizi geda seninjuro Aizo ya mamru waramoda malegizi geda seninjuro Yagada sufete Aizo kubedan tamari Aizo tafaragateto Aizo nabim firfari Aizo ya mamru waramoda malegizi geda seninjuro Dole akanaga gosh Haiz bikin Aizo inazanin ya daftara Waramo sibulcha ma barabara Aizo inazanin ya daftara Waramo sibulcha ma barabara Inazanin ya daftara Waramo sibulcha ma barabara Dole Aizo gorgisi barasanyada Waramo nduru adaganyada Aizo gorgisi farasanyada Oromo nduru adaganyada gorgisi farasanyada Oromo nduru adaganyada gorgisi farasanyada Oromo nduru adaganyada Tole akana ka Goshi wale Oromo akana